Shama akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Fataa Tutorial. Har'a akkuma yeroo darbee estimation ilaallee turre, har'a hypothesis testing qabadeen jira, statistics hypothesis testing qabadeen jira. Yeroo darbee partii darbee keessatti waa'ee estimation ilaallee turre, har'a immoo hypothesis testing ilaalla. Estimation yoo akka review walumaa galatti akka deebinu taate review kun taate torbee darbee waan dubbisne keessaa walilaalee keessaa estimation jechuun maal jechuudha inni ilaallee ture. Estimation jechuun use of sample static to determine population parametri tokko determine godhuudhaaf sample static kan fayyadamnuuti. That is estimation jennaan jechuun. Okay, estimation bakka lama qoodama. Estimation point estimator fi interval estimator jenneeti bakka lama adda baafnee turre. Point estimator and interval estimator jennee adda baafnee turre. Point estimator jechuun single numerical value fayyadamnee maal godhu jechuun used to determine population parametri tokko yooni kan nuti ittiin determine godhuudhaaf single numerical value population parametri tokko estimate godhu itti fayyadamne. That is point estimator jennaan jechuudha. Guutuu isaa osoo hin ta'in numerical value tokkorra dhaabbannee gaafa corresponding isaa population parametri tokko ittiin meeqoon yookaan konkuluuka goonu taate. Akkasumallee interval estimation interval estimation jechuun point estimation kan nuti pointiin jalqabarra nuti waliin dubbannu kun gizee hedduu jechuu dhugummaan isaa jechuu baay'ee rare jechuu. Kanaafuu exact ta'uun isaa real exact jechuu. Kanaafuu maal nu barbaachisa? We provide range jechuu. Range way nu barbaachisa maal jechuu yookaan range yookaan interval way nu barbaachisa jechuu. Likely to lies maal jechuu certain confidence interval fayyadamnee waan nuti konkuluuka godhuu barbaannu san akkaanii fi nuuf waa'ee population parametri tokko kan nuti estimate goonu nu gargaara jechuudha. Maal interval estimation jechuudha. Maaliif jennaan point estimator yeroo hedduu wanni inni nu dhiyeessu exact miti jechuudha. Kanaafuu confidence interval fayyadamnu population parametri tokko kan nuti ittiin adda baafannu jechuudha. That is waa'ee estimation jechuudha. Akkasumallee yeroo darbee waa'ee single population gaafa sample size large ta'e akkasumallee simple wanta jechuudha. Sample proportion mean gaafa sample size small ta'e akkasumallee laallee turre jechuudha. Okay, har'a egaa waan darbeerraa mana dubbanne har'a hypothesis testing ilaalla. Okay, hypothesis testing jechuun maal jechuudha? Hypothesis jechuun an statement jechuudha. Dhuga ba'umsa tokko yookaan ammoo gabaasa wayii tokko jechuudha. Or an assertion jechuun waan mirkanaa'e tokko jechuudha. About what? Waan Oromoo population tokko yookaan wantoota waa'ee populationota hedduu kan biroo jechuudha. Okay. Akkasumallee hypothesis jechuun karaa biraatiin method jechuudha. Tooftaa jechuudha. Tooftaa method jechuudha. To test itti goonu maal? Claim about population parameter using sample data. Claim godhu jechuun maal? Waan nuti argachuu barbaannu takka ammoo irra ga'uu barbaannu san sample data fayyadamnee waan san bira ga'uu jechuudha. Mirkaneeffachuu jechuudha. Claim godhu jechuudha. Population parametri maal? Sample data fayyadamnee jechuudha. Methodin kun maal jennaan? Hypothesis testing jennaan. Okay. Hypothesis jechuun ammallee karaa biraatiin the assumption jechuudha. The assumption jechuun yaada yookaan ilaalcha mataa keenyaati. Hubannoo mataa keenyaa hubannoo waan takkaa jechuudha. Hubannoo waan takkaa we make about value. Value maali? Waa'ee population parametri tokko jechuudha. Hubannoo nuti uumnu takka ammoo yaada nuti kenninu jechuudha. Waa'ee population parametri tokko irratti eega sample data fayyadamnee calculate goone hubannoo waan dimdaamee nuti irra geenyu takka jechuudha. That is hypothesis jennaan. Okay, gaafa hypothesis testing jalqabnu jechuudha. Hypothesis testing gaafa jalqabnu we begin by making tentative assumption. Kan tentative jechuun waan exact hin ta'in amma jijjiiruu jechuudha. Yaada akkasiitiin eegalee jechuudha. Population parameter waa'ee population parameter jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf yaada exact achirra jiru san osoo hin ta'in yaada jallaa takka ammoo yaada sanirraa yaada faallaa jechuudha. Saniin jalqaba eegalee jechuudha. Kanaafuu null hypothesis jechuu dandeenya yookaan tentative assumption jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Zeun eega jechuudha yaada san fudhanne amma fakkeenyaaf caalaan amma fakkeenyaaf null hypothesis irratti null hypothesis yookaan tentative assumption irratti caalaan mana murtii himatamee mana murtii kan dhaqu taate caalaan himata isaarraa bilisaa ja'a. Caalaan sababni mana murtii dhaqee maal? Shakkameen mana murtii dhaqee jechuudha. Ammas arguun population parametri keenya akkasii yoo kan fudhannu taate caalaan jechuun maal? Amma gaala null hypothesis tentative assumption gizee goonu himata shakkameechi dhaqee caalaan himata irraa bilisaan ja'a. Garuu ammoo alternatiiviin maal ja'a? Caalaan yakkamaadhaa ja'a. Kanaafuu amma maal jennee yaada jalqabaa san kafaalleessu yookaan tentative assumption jalqabnee kanaafuu maal jennee then we use sample evidence jechuudha. Okay, null hypothesis eega caalaan yakkarraa bilisa jenne
Alternative hypothesisiin ammoo garuu caalaa yakkamaadha yoo jiru taate alternative hypothesisiin kun yaada caalaan bilisa jedhu san faalleessee jira jechuudha. Yaada caalaan bilisa yoo faalleessee jira jechuudha. Kanaafuu egaa kana faalleessu taate maal fayyadama significance levelii fayyadameetiti odeeffannoo qabu hunda wali guuratee daataa caalaan jechuun yakkamaadha kan jedhu maal jechuudha ragaan dhiyeessee jechuudha. Kanaafuu we should sample evidence fayyadamnee decide ni murteessina whether assumed value kana jechuun caalaan null hypothesis caalaan yakkarraa bilisa kan jiru kana yookaan fi yaadni kun fudhatama kan qabaannu taate kanaafuu maal jechuudha yaada null hypothesis maal unreasonable waan ta'eef gisee sama reject godha. Garuu immoo caalaan jechuudha yakkarraa bilisa ta'uusaa eega ragaan dhiyeessa ragaan isaa kan yakkarraa yakkamaa isa godhu yookaan hin taane taate kanaafuu yaada san maal goona accept goona jechuudha. Kanaafuu yaada tokko eega fudhannee booda yaada faallaa yaada nullii fi waan alternative jenna hypothesis jira jechuudha lama jechuudha teessa hypothesis keessatti. Kanaafuu gaafa test goonu lamaan kanaan test goonu yaada jalqabaa keessatti null hypothesis keessatti caalaan yakkarraa bilisa kan jennoo taate alternative irra keessatti ammoo garuu alternative yookaan H1 irratti yookaan ifi caalaan yakkamaadha kan jennu taate yakkamaa alternative waan kan fudhanneeti jechuun kan yakkama yaada jalqabaatirraa hafaallaa ta'e kana yaada jalqabaa dhugaatuuf isaa dabaafanne jechuudha. Kanaafuu maal goona information jiru hunda walitti qabanneeti caalaan dhugumaa yakkamaa akka ta'e maal evidensii walitti qabannee garsiifne jechuudha mana murtii dhiyeeffachuu dandeenya. Yoo ni yaadni keenya san kan milkaa'u taate kanaafuu null hypothesis maal ta'a rejectita. Kana jechuun caalaan yakkarraa bilisa akka jiru rejectita jechuudha. Yoo ammoo garuu eega null hypothesis jechuun yakkamaadha kan jiru kun jechuun ragaan nu dhiyaate dhuguma kan ragaan evidensiin hin jiraannu taate jechuudha. Kanaafuu null hypothesis maal accept jenna jechuudha. Kanaafuu bifa saniin hypothesis test goona jechuudha. Okay. Elementii qaba gaafa jechuun statistics keessatti jechuun gaafa test goona hypothesisiin elementoota qaba. Elementii inni jalqabaa HO kan jennuun jechuudha. HO maali karaa biraatiin null hypothesis jechuudha. Akkasumallee kafaallaa isaa jechuudha. HO'n eega yakka tokko eega yaada tokko kan jalqabaate alternatiiviin immoo yaada isaarraa addaa yookaan faallaa isaa opposite isa godhu jechuudha yaada sanii jechuudha. Kanaafuu H1 jennaan jechuudha. Akkasumallee eega yaada lamaan kana fudhannee testii fayyadamne jechuudha. Okay. Amma akkuma harree fakkeenya jalqabaa irra kaasee null hypothesisiin caalaan yakkarraa bilisa yookaan hin jiru taate alternative yookaan hypothesisiin yookaan H1 caalaan yakkamaadha yoo kan hin jiru taate jechuudha yakkamaa kan hin jiru yoo taate kanaafuu statistiksiin fayyadamee testii statikii fayyadamee tan maal godhe jechuudha dhuguma yaadni nan jee kun kami jechuudha yaada jalqabaa osoo hin ta'in alternatiiviin kun yakkamaadha kan jiru adda baafadhe ragaa dhiyeeffadhe jechuudha. Ragaa san yoonii fi jechuudha gaafaan jechuun rejecti kan inni HO godhu taate yoo ragaan yakkamaadha kan jiru kanatti ragaa guutuu kan harkadhu taate jechuudha. Gaafa san maal rejectiin godhu maal giraafii fayyadamee giraafii inni jira itti gaddeemee ilaalla. Gaafa san immoo decision murteeffan rejection regionii adda baafanne jechuudha. HO'n rejecti ta'amoo yookaan alternative reject kan jiru rejection region adda baafanna testii eega goone booda eega statistiksiin fayyadamne decision maal ta'a yoonii fi caalaan jechuun amma asirratti jechuun null hypothesis keessatti yoo caalaa yakkarraa bilisa kan ta'u taate jechuun akkuma inni jalqaba jedhe kanaafuu do not reject HO. Garuu immoo caalaa yakkamaadha kan jennu taate rejecti maal goone HO goone jechuudha. Decision lamaan kanaan alan boo jechuudha. Gaafa sana immoo garuu macarrashaarra maal jenna gaafa conclude goonu summarize goonu dimdaamee irra geenyu significance levelii kanaan jechuudha. Yoonii fi wanni nuti jenne san ragaa nuti dhiyeessine san dhuguma ragaa jalqabaa san ka caalu taate sufficiency yookaan ammoo kan ragaa jalqabaa yakkamaa ta'uu dhabuusaa nuti garsiisu taate insufficient statistical evidence jennee gaafa san maal in dash favor of HA jennee HO yookaan HA jennee maal godhuu dandeenya conclude goone jechuudha. Kana fakkeenya akka elementii fudhannee malee ni ilaalla fakkeenya wajjin fakkeenya gaarii wajjin ilaalla akkamitti akka conclude goonuu fi akkamitti akka reject goonuu jechuudha. Okay. Amma asitti waa takkaa jiru jechuudha. Amma asitti wanni nuti adda baafachuu qabnu waa lama sirriitti adda baafachuu qabnu iddoo kanatti jechuudha. Wanni lamaan nuti adda baafannu null hypothesis jechuun yaada tokko kan jalqabu population parameterii keessa finneessan akkuma inni jirutti jechuudha. Status quo yookaan no effect yookaan no difference dhaan akkasuma gaafa lafa keenya jechuudha. Gaafa san null hypothesis jennaan jechuudha. Maal injee status quo akkuma duraan jiru yookaan effect yoo wanni san kan qabaanne taate yookaan ammoo no difference akkuma inni jalqaba jiru san yoo yaada san kan fudhamu taate. Alternative hypothesis ammoo garuu maali yaada nuti mirkaneeffachuuf takka ammoo test goonu san waan nuti hypothesis fayyadamnuuf san jechuudha. Proof waan godhu jechuudha. Kana jechuun no difference yookaan status quo yaada jalqaba HO irra fayyadamne san
kan faalleessu yoo kan ta'u taate pruuvii fiduu jechuudha. Yookaan ammoo waan nuti argachuuf barbaannu san jechuudha. Yaada nuti kaalkulee godhuu barbaannu san jechuun maal alternative hypothesis jechuudha. What you want to be prove jechuudha. Null hypothesis ammoo garuu yaaduma jalqabaa sana akkuma inni jirutti jechuudha. Okay, eega kana jenne hypothesis testing keessatti test gaafa goonu karaalee sadiin test goona jechuudha. Karaalee sadiin test goona testing metodiin. Inni tokkoffaan two tiled test kan jennuun jechuudha. Inni lammaffaan one tiled right side akkasumallee inni kakatiyaan ammoo garuu one tiled maal jechuun left side kan jennu jira jechuudha. Left side rejection dha kun jechuudha. Kana jechuun two tiled testii keessatti population keenya jechuudha. Population parameteriin keenya kana jechuun population kana jechuun echiin inni akkana kun jechuudha. Sample static yookaan sample mean jechuudha. Sample meaniin keenya walqixaa miti maali yoo jechuudha. Population mean parameterii keenya walqixaa miti kan jechuudha. Kana jechuun walqixaa miti kan jechuudha. Zaatis maal jechuudha. Maali naani alternative jechuudha. Kana jechuun kana proof godhuudhaaf totality fayyadamna. Kana jechuun proof godhuuf totality fayyadamna jechuudha. H1 irratti jechuudha. Kana jechuun ammoo garuu null hypothesis keessatti akkuma inni jiru akka fudhannu jedhe osoo difference hin jiraan. Kanaafuu totality test keessa gizeessa maal goona H1 keenya walqixa ta'a maal jenna sample meaniin walqixa ta'a maal jenna population parameter den note walqixa note hin jennu jechuudha. Kanaafuu faallaa isaa kan godhu kame jechuudha alternative jechuudha. Kanaafuu note jennee asitti jechuudha alternative. Kanaafuu wanni nuti dalee yeroo baay'ee calculate goonu alternative hypothesis proof godhuuf jechuudha. Akkasumallee one tiled test jechuun karaa raaitti diyya kana jechuun greater than higher increase kana yoo barreeffama keessa hin jiru taate that is greater than jechuudha. Kana jechuun right tiled test keessa kufe jechuudha. Akkana yoo goone graafii kana fayyadamne iddoon kun yoonii fi walqixa taate asiin maal jennaani left jennaan jechuudha. Left tiled test asiin asii ammoo walakka kanaa asii maal right tiled test jechuudha. Kanaafuu one tiled test right jechuun karaa kana jechuudha. Kanaafuu maali kana jechuun gaafa san maali hypothesis sample statikiin jechuudha. Sample statikiin irra guddaa population maali parameterii jechuudha. Gaafa san jechuudha. Faallaa kana ammoo garuu one tiled test leftiin ammoo garuu sample statikiin irra xiqqaa population maal parameterii jechuudha. Okay, haalalumoo two tiled test akkuma amma siyyan jedhe kunnola akkuma kana lama irra dhaabbannee dubban. Okay, two tiled test yoo ta'e two tiled test no difference yookaan ammoo no effect dhaan kan fudhannoo taate maal jennee jechuudha. Kanaafuu HO jenna walqixa ta'a jenna population meaniin keenya sample yookaan sample meaniin keenya walqixa ta'a maal jenna population parameterii jenna jechuudha. Population parameterii gaafa san jechuudha. Ammoo garuu alternatiiviin jechuudha. Yaada kana eega kana fudhanne yaadni kun kijibaa kan jiru yaada nu dhufe nu fide jechuudha. Kanaafuu maal jedha H1 walqixa ta'a jenna sample meaniidhaa fi population parameterii walqixaa miti jaanne note walqixaa miti jaa. Kanaafuu maal fayyadamne significance levelii A fayyadamee proof godhuuf carraaqa jechuun guusan. Kanaafuu maal jenne gaafa population parameterii two tiled dite graafiin keenya bifa kana jechuudha. Walakkaa rakkaa iddoo kanaanis two tiled jechuun karaa lamaan nu jira jechuudha. Jidduu tana jechuudha. Rejection region akka adda baafachuuf jechuudha. Kanaafuu maal jenne shaded region jechuudha. Iddoo kanaafi kana jechuudha. Now as rejection region jennaan jechuudha. That is null hypothesis jechuudha. Gaafa null hypothesis maal jenna null hypothesis kun jechuun null hypothesis will be rejected. Kana jechuun two tiled test keessatti sample meaniin walqixa ta'a population parameterii kan jiru kana yaadni kun kijiba kan ta'u taate gaafa sammaa reject gon gaafa kam reject gon gaafa alternative hypothesis ammoo garuu alternative hypothesis sample meaniidhaa fi population parameterii walqixa ta'uu dhabuusaa significance levelii fayyadamee calculate godhee gaafa nutti agarsiise gaafa san maal jennaani alternative kana reject goone jechuudha. Favor calculated value rejection region keessa maal ta'a fail ta'a jechuudha. Kufuu danda'a jechuudha. Ammoo walii gallee okay one tiled test yoo ta'u one tiled test gaafa nuti jechuudha gaafa one tiled test jennu one tiled test gizee hunda wal fakkaatan neeme null hypothesis H1 kanaafuu sample mean walqixa ta'a population parameterii diye akkasumallee garuu ammoo maal je alternative hypothesis ammoo garuu sample meaniin irra guddaa population parameterii diye.
kana jechuun yaada jalqabaa kana faalleessuu barbaada jechuudha. Akkamitti immoo greater than wal qixaa mitiin jedhe sample meaniin irra guddaa ta'uusaa ragaa maal level of significance fayyadameetiti yaada jalqabaa jechuudha kana faalleessuu barbaada jechuudha. Kanaafuu eega san jechuun shading region jira jechuudha. Kanaafuu right tile testing jechuudha. Kana jechuun sarara kanarraa gama bitaatti iddoo shading region kun jechuudha reject kan ta'u maal reject null hypothesis godhaa je. Kana jechuun yaada jalqabaa kana jechuudha yaada jalqabaa kana maal godha reject godhaa je. Gaafa maal je sample static nuti gaafa calculate goonu jechuudha harkan nu kun jechuudha significantly higher than maal jechuudha population parameter irra yookaan guddaa kan ta'u taate gaafa san maal godhe yaadni jalqabaa kun maal ta'e fudhatama dhabee jechuudha. Gaafa san maali fudhatama dhabee jechuudha. Kanaafuu maal jechuudha reject goona accept maal goona alternative accept goona jechuudha. Akkasitti dabaafan yoo immoo garuu waan tile test left kan ta'u taate ammallee left illeen ammallee jalqabuma kana jechuudha. Kana jechuun alternativein keenya sample meaning wal qixa ta'a population parameter yoo kan jennu taate alternativein ammoo garuu less than dha ja wal qixa miti garuu population parameter irra guddaa ja kam level of significance fayyadamee jechuudha. Okay, rejection region ilaalle jechuudha. Rejection region yoo fudhannu rejection region iddoo kana jechuudha. Karaa kana jechuudha karaa bitaatti walakkaarraa iddoo kanatti jechuudha. Okay, a sample left jechuudha. Left tile testing gaafni nuti jechuudha yaada jalqabaa alternative osoo hin ta'in null hypothesis reject kan goonu gaafa jechuun null hypothesis keenya reject goonu gaafa sample static jechuun calculate goone kan nuti argannu san significantly nuti mul'ate lower than maal hypothesis parameter yookaan population parameter gayyoo kan ta'u taate gaafa san maal jennaani gaafa san reject goona jechuun maal null hypothesis reject goona jechuun maaliif jennaan population meaniin irra guddaa sample mean jechuudha. Kanaafuu population parameterin irra guddaa sample mean yoo kan ta'u taate gaafa san maal reject goona jechuudha. Okay, wanni nuti calculation keessatti gaafa nuti fayyadamnu jechuudha gaafa nuti laallu sample two tile diidamo one tile diidamo one tile right diidamo one tile left diidenne dabaafannu fakkeenyaaf at least less than not equal minami kan jiru taate barreeffama keessatti two tile test left jechuudha. Higher than exceed increase kana yoo kan jiru taate immoo garuu maal jechuudha one tile test two tile test jennaan inni information jechuun nu kan maal jechuudha lama jechuudha. Okay, okay, comment afur amma fakkeenyaaf mee yaada kanarra eega dhaabbanne maal jenne HO maal jenne yaaduma jalqabaa san akkasuma fudhannaan garuu immoo H1 maal jenne hypothesis gaafa qorannoof kan we want to provide maal jechu evidence justify maal hypothesis H1 kan jalqabaa san faallaa isaa jechu godhuudhaaf yookaan wanni inni jiisan hin ta'u yoo kan jiru taate evidence kan taane san nuuf fide jechu alternative maal jennaan show maal jennaan HO maal H1 maal fayyadama is true gaafni H1 dhugaa ta'uu danda'u gaafa maal jechu H0 jalqabaa san jechu soba ta'uusaa maal nutti agarsiise jechuudha gaafa san ragaan ta'e kana jechuun maal fayyadame contradiction proof fayyadame gaafa inni nu dhiyeesse H0 maal jenna reject goone H1 fudhanne jechuudha hamma sanitti immoo garuu H1 gizee mara maal jechuudha true ta'etti fufe jechuudha dhugaa ta'etti fufe yookaan no difference yookaan gizee status quo ta'etti fufe jechuudha hamma H1 alternative jechuudha H1 H0 jalqabaa san false ta'uusaa ragaa nuuf fidu jechuudha. Okay, eega kana dubbanne waa'ee error jira jechuudha gaafa statistics hypothesis umnu error umnu jira error type 1 fi error type 2 jira jechuudha kana jechuun gaafa conclude goonu jechuudha error kana gaafa umnu reject kan goonu gaafa ilaalama error type 1 kan maal jenne HO kun jechuudha HO inni jalqabaa kun jechuudha reject goonaa je osoo inni maal dhugaa ta'uusaa beenu maal osoo dhugaa ta'uusaa beenu ragaan H1 nu dhiyeesse osoo H0 kijiba isan goosifne maal osuma beenu maal reject yoo goon H2 immoo type 2 errorin maal jedhe osoo H1 H0 jechu soba ta'uusaa beenu gaafa nuti fudhannu jechu don't reject gaafa goonu jechu zaatis maal jennaani pro type 2 error yookaan immoo beta jechuu dandeenya kanaafuu type 1 alpha bakka bu'uu danda'a type 2 error immoo beta bakka bu'uu danda'a jechuun power of statistics jira kanarratti gaa power of statistics jechuun carraan nuti information qabnu san jechuun dhugaadhaan yookaan probability correct rejection HO godhuu qabnaa jechuun takka hir'isuu probability maal jechuun type 2 error jechuun kana jechuun kana biraatiin maal jenna type 1 error jechuun maal jedhe alpha yookaan bakka bu'u alpha yoo reject HO maal goona reject goona ji osoo when it is true osuma inni true ta'uu isaa isa beenu maal jechuun reject goona that is positive
false positive jenna. Type 2 jechuun ammoo garuu reject HO goonaa je innillee na je maal HO maal goone reject goonaa je when it is false osuma maal je soba ta'uu isaa beenu maal jechuun maal jechuun reject kan goonu yookaan kan fudhannu taate jechuun that is false negative jenna. Maal jechuudha false negative jechuun fail to reject HO kana jechuun ragaan nuti jechuun H1 H0 dhaaf kan jechuun H0 dheefannu san jechuun maal jechuun kan even mirkaneessoo taate fail go jechuun reject kan goone yookaan accept osoo fudha kan fudhanne jechuun osoo maal inni ragaan nu dheefanne san soba ta'uu isaa beenu osoo ragaan nuti dheefanne san soba ta'uu isaa beenu maal jechuun reject godhuu dhabu yookaan ammoo fail kan jiru kana yookaan accept jechuun yookaan reject kan jiru kana accept godhuu dandeessu jechuun fail to reject yookaan ammoo kana goone accept maal jenna accept HO when it is false osumanni soba ta'uu isaa beenu maal kan fudhannu that is false negative jenna that is type 2 error jenna. Poweriin ammoo garuu kan probability correctly reject HO godhuudha maal jechuun akkamiin laalla takka irrisuu beta yookaan ammoo type 2 error yoo goone wanni nuti rejection yookaan ammoo accept goone san dhugaa ta'uu isaa addaafachuu dandeenya jechuudha. Okay, fakkeenyaaf fudhannu namni tokko yakkamee takka ammoo shakkamee mana murtiitti dhiyaata jennu koortii dura jira jennu front of koortii haa jira jechuudha. Okay, eega koortii kan jiraatu taate maal jedha HO maal jedha namni Mr. X jedhamu kun yakka isaatirraa bilisaa jira. Ammoo garuu H1 ammoo maal jaa yaada isaa kafaalleessu maal fide namni X jedhamu tokko yakkamaadhaa jaa. Kanaafuu yakkamaadhaa jaa. Okay. Egaa maal jedhe H0 keenya HX H0 kan ammoo null hypothesis egaa yakkarraa bilisa jee hypothesis ammoo yakkamaadha kan jiru taate amma asirratti erroriin uumamuu danda'u maal jennee jechuudha. Kanaafuu type 1 fi type 2 kan alpha yookaan beta inni murteessinu. Okay, alfaan kan murteessuu dandeenyu maal jennee null hypothesis jennee kanaafuu osummaa namichi kuni yakkarraa bilisa ta'uu isaa beenu yakkatti mana murtiitti itti murteessinee maal karaa mana hidhaa yookaan ammoo sending innocent person to jail kana jechuun karaa mana sirreessaa yookaan mana hidhaatti ergu jechuudha. That is error 1 jechuudha. Maal jennee osoo namni kuni yakkasaa waan isa yakkamaa isa goosisa takka ammoo ragaan osoo ittiin dhufin bilisa ta'uu isaa osuma beenu errorii uumne gaafa mana hidhaatti darbinu that is error 1 jennaan. Okay, ammallee probability 2 jechuun osoonii fi H1 keessatti H2 kana keessatti osoo namni jechuun Mr. X kan gulte jechuudhaaf osoo inni yakkamaa ta'uu isa beenu gaafa nuti nama san gallakkisne jechuudha. Faallala walii lamaan jechuudha. Osoo nuti yakkamaa ta'uu isaa beenu yookaan ammoo fail to reject H1 jechuudha. H0 fail godhuudhaaf information nuti harkaa qabannu yookaan ifin qabannu taate fail ta'uu taate accept maal jechuudha. H1 gaafa fudhannee nuti kallattumaan nama san silaa yakkamaa yakka godhuu yakka goone karaa mana hidhaa darbuu qabnu maal firii jennee gallakkisu jechuudha. Kanaafuu osuma namni kuni yakkamaa ta'uu isaa beenu maal goone gallakkisu jechuudha. Firii goone nama san gallakkisu gaafa san maali type 2 error jechuudha. Okay, ammallee waa'ee gabaa ilaallu fakkeenyaaf gabaa maarkeetingii takkaatutu maarkeetingii magaalaa Finfinnee keessatti maarkeetingii takka achi keessatti gurgurtaa qorichaa ture jennu gabaa keessatti. Okay, gaafa qorichi kun gurguramu maal jedhee H0 jechuudha yookaan H0 yookaan null hypothesis new drug is not acceptable jedhe. Qorichi haarofni osoo duraan gabaa keessatti gurguramaan turre kaniif arraa guyyaa keessaa dhufee gabaa sana gurgurame fudhataman qabu je magaalaa Finfinnee markaattoo keessatti haa jennu. Okay, H1 ammoo garuu qorichi haarofni san fudhatama qabaa je. Kanaaf amma akka hypothesis asitti maal barbaada proof ka godhuu qabnu nuti amma H0 osoo hin ta'in H1 jechuudha akka reefu laalletti jechuudha. Kanaafuu H1 type error osoo hin seenne dura jechuudha isiniim. Kanaafuu qorichi haarofni kun markaatti gurguramuun isaa fudhatama ni qaba kan jedhu ragaa walitti qabatee fidate jechuudha. Level of significance isaa irra dhaabbatee jechuudha. H1 jechuudha ragaa walitti fidatee calculate goone wanni nuti calculate goonu san dhuguma
waan HO'n jiru kana ol kan ta'u taate kan ragaa kan hundeessu taate gaafa san new drug is not acceptable kan jiru kana reject goone jechuudha. Maaliif new drug is acceptable kan ta'u ragaan harkanni jira jechuudha. Egaa kan jenne waa'ee ammoo garuu error yoo kan laalu taate new drugin jechuun not acceptable je magaalaa Finfinnee markaatoo keessa gurguru. Okay, H1 ammoo garuu new drugin not acceptable je eessatti jechuun Finfinnee markaatoo keessatti gurguruun akka fakkeenyaa furanne jechuudha. Okay, mistake nuti asitti uumnu H1 jechuun alpha kan jennuun yookaan ammoo error 1 kana gizee jennu osuma wanni nuti jennu san osuma argumentiin keenya kan nuti lafaa qabnu kun jechuun kijiba dhugaa ta'uu isaa beenu maal jechuun nama kanatti murteessuu jechuudha. Kanaafuu gabaa godhu jechuudha. Osuma murteessuu isaa kanaafuu maal marketing ebbaa diraag kanaafuu maal godhu market godhuu ni dandeenya jechuudha. Gurguruu dandeenya jechuudha. Diraagiin kun fokkotaallee taanaan gurguruu jechuudha. Maal osoo jechuudha not acceptable ta'uu isaa osuma beenu jechuudha. Maal jechuudha maal goona diraag market goona jechuudha. Garuu probability keessatti ammoo beetaatu yookaan beetaa probability yookaan ammoo type 2 error keessatti osuma acceptable ta'uu isaa beenu maal jechuun not market in drug maal jechuun not marketing an acceptable drug kanaafuu maal jechuun faallaa isaa jechuun accepting goonu jechuun maal jechuun fail goonu jechuun maal acceptability ta'uu isaa jechuun kanaafuu maal goona not market an acceptable drug maal godhu not market godhudha jechuun. Okay, ammallee fakkeenya sadaffaa goonee haa gabaabsinu koortii biratti jechuun koortii biratti akkasumallee namni tokko jechuun asitti maal jedhee HO'n keenya defendant is innocent namni yakkamaan tokko yakkamaan Mr. X jedhamu tokko innocent jechuun akkuma kanaatti jechuun innocent kan jedhu yoo taate HO qofaan asii katabee HN maal jedhee not innocent godhaa asitti jechuun salphama fudhachuu dandeessan. Kanaafuu gizee hedduu HO yookaan kan taate faallaa isaa H1 waan ta'eef kanaafuu achumatti hubachuu dandeessan jeeteen dhiisee jechuudha. Kanaafuu maal goona eega kana goone taate wanta conclusion takka immoo type 1 fi type 2 erroriin akkamitti uumamoo jenne kana defendantiin keenya kun jechuun namni shakkamaan keenya kun innocentii ta'uu isaa osoo beenu alfaan maal jedhama convict godhu jechuun innocent person nama san yakkamaa godhu yoo ta'u itti murteessu jechuun maal nama san jechuun karaa maal jechuun nama san mana hidhaa darbee jechuun type 2 erroriin ammoo garuu osoo yakkamaa ta'uu isaa nama san beeynu maal jechuun firii goonee gallakkisu jechuun nama san maal yakkarraa bilisa goonee gallakkisu jechuun acute maal guilty person jechuun that is type 2 error jennaan jechuun. Okay, statistics hypothesis testing gaafa calculate gun step itti calculate gun step in tokkoffaan question nu kan namte san term of statistical hypothesis itti maal lafa kaayenne jechuun maal katabanne jechuun termi isaa garagalfannee katabanne jechuun H1 yookaan H0 dhaa fi step jalqabaa irratti kana goone jechuun type 1 fi type null dhaa fi H1 jennee adda baafanne jechuun. Okay, yoo kan null jennu taate statementiin keenya san akkuma inni jiru fudhanna jechuudha. No difference between hypothesized value fi population value gidduu garaagarummaan hin jiru. Akkuma inni jirutti maal fudhanna jechuudha. Statement claim there is no difference inni fudhanna maal jennee reefuun tana null hypothesis no difference status quo maal akkasuma inni no effect inni kanaafuu akkasuma fudhanna jechuudha. Okay, null hypothesis waan nu kana statistical term of statistical hypothesis dhaan akkasuma fudhanna. Okay, alternative ammoo garuu no difference kajoo kana yaada faalleessu barbaada jechuudha. H1 imma statementii ragaa nuu dhiyeessa disagree maal yaada jalqabaa kanaa wajjin walii galuudha. Null hypothesis dhaa wajjin walii galuu kana yaada walii isaan galchine dhiyeessa jechuudha. Kana jechuun disagreement uume jechuudha. Kana jechuun wanni null hypothesis jiru san kijibaa jira. Maal jechuun interesting isaa jechuun not zero jechuudha. Effect of interesting no zero. Kana irratti immoo effect of interesting zero jechuudha. Maaliif lamaanuu walqixa waan ta'eef. Kanaafuu jechuun walqixaa miti jeenni alternative hypothesis. Kanaafuu yaada faallaa isaa dhiyeesse jechuudha. Akkamitti akka dhiyeessu ilaalle jechuudha. Gadi fakkeenya gurguddaa fudhannee jechuudha. Okay, fakkeenya gurguddaa fudhannee ilaalle jechuudha. Okay, amma fakkeenya gaafa fudhannu kana wanni nuti ilaallu term of hypothesis testing keessatti gaafiin gaafatamne san two tile test jedhamu one tile test right test jedhamu left test jennee adda baafanne jechuudha. Kanaafuu jechuun yoo hundarrattuu la maal jennee hundarrattuu H1 no difference jechuudha. Akkuma jalqabaa equal yookaan ammoo no effect size kun garuu H1 ammoo garuu two tile test yoo ta'e H gizee san jechuudha yoo two tile test ta'e sample meaning keenya walqixaa miti je population parameter hojii je kana jechuun ragaa nuu dhiyeessa jechuudha. Akkasumallee yoo right ta'e immoo garuu sample meaning irra guddaa population parameter je yoo immoo left tile test taate immoo garuu sample meaning irra xiqqaa population parameter je bifa kanaan lafa keenya jechuudha. Okay,
adda baafanne jechuudha. Inni lammaffaan saampilii furanne malee collect data walii qaban. Akkasumallee eegas booda test of hypothesis z fayyadamnu chi square jedhamu f distribution jennee adda baafan. Akkasumallee san booda level of significance dhaanii statistical test goon. Kattiyaanu san booda determine critical value determine goon. Akkamii critical value determine goon declare significant isaarra dhaabbanne murteessanii jiru. San booda maal calculate goon jechuun maal testi. San booda waa'ee general formula statistical test gaafa goonu testuin observed value irrisu hypothesized value hiruu standard error jechuudha. Macarrashaa irratti test ruling jiru jechuudha gaafa test goonu jechuudha. Numerical value jechuudha kan calculate goone san jechuudha. Test static fell into what rejection region yookaan ta'u taat that is maal goona we reject maal null hypothesis goone jechuudha. Okay, if ammallee jechuudha statistical testing keenya jechuudha statistical testing keenya yoonii fi jechuudha not fail kan ta'u taat rejection region keessa kanii fi lakkoofsi nuti static calculate goonu san kana chikee bakka san iddoo sanitti gaafa jechuudha akkana sararree jechuudha sarara kana akkana si fidannee akkana goone kana goonu kana yoo rejection region iddoo kana ta'e yookaan kana kan ta'u taate iddoo kana keessa yoo kanii fi lakkoofsi nuti arganu san iddoo kana argamu taate qiyaaza iddoon kun 0.5 dha walakkaan asii kan iddoo kana argamu taate gaafa san maali rejection region keessa kan argamu taate reject alternative goon. Garuu immoo iddoo kanaa fi iddoo kana keessa kanii fi iddoo kanaa fi kana keessa kanii fi hin buune yoo taate statistics keenya san we do not maal HO maal reject godhuu hin dandeenyu jechuudha. Okay, rejection region gaafa fudhannu jechuudha p value keenya alternative yookaan t z yookaan ammoo calculate kan goonu san irra yookaan calculate goonu san irra guddaate yoo ammoo garuu kan reject kan goonu taate yookaan walqixa yookaan isaa ol ka ta'u taate yookaan ammoo karaa biraatti yoo fudhanne amma fakkeenyaaf karaa biraatti yoo fudhanne kunichi two tile test osoo hin ta'in one tile test yookaan laallee yoo taate yoon kunichi left tile test kunichi immoo right tile testidhaaf kana jechuun calculation jechuu gaafa calculate kun. Okay, kana jechuun HO kanii fi sample of HO kanii fi reject kan goonu taate jechuu gaafa z calculating keenya jechuu irra xiqqaa left tile test yoo ta'e garuu immoo HO gaafa nuti kan reject goonu taate jechuu HO kanii fi right tile test keessatti z calculating keenya irra guddaa z tabulate keenya yookaan ta'u taate gaafa sammaa reject godhuu hin dandeenye jechuudha. Kanaafuu maal bifa saniin hypothesis ilaalle jechuudha. Okay, fakkeenyaan ilaallu inni jalqaba haala lume z test yaa fayyadamnu z test large sample dhaaf fayyadamnu akkuma yeroo darbee hypothesis keessa ilaalle large size ta'uudhaaf z test fayyadamuudhaaf gizee hunda maal jenne n keenya greater than or equals to maal 30 ta'uu qaban irraa 30 fi 30 ol ta'uu qaban. Okay, ammallee wanni nuti fayyadamnu calculation kun one tile test hypothesis keessa one tile test fi two tile test jennee dabaafachuudhaaf fakkeenya kanallu test hypothesis gaafa fayyadamnu that weight loss in new diet program is exceed 20 pound during the first month. Kanaafuu maal jedhe exceed jedhe greater than eeku irraa ol jedhe kanaafuu maal jechuudha kanaafuu right tile test fayyadamna jechuudha maasir right tile test isaa nuti himaa jira jechuudha. Kanaafuu eega kana kan jiru taate given following sample data kanarra fayyadamnee jira inni maal 30 ol kanaafuu large size jechuudha. Kana akkasumallee sample statistical meaning keenya jechuudha 21 ta'e standard deviation 25 yoo ta'e alpha ammoo level of significance duwwaa tuqaa 5 jedhe. Kanaafuu maal goona calculation fayyadamna jechuudha. Okay, asirratti wanni nuti proof godhuu barbaanne wanni asirratti osoo karaa calculationatti hin deemne dura asirraa wanni nu godhuu qabu calculate ilaalamma test of hypothesis waan nuti baruu barbaannu kana malee tarii reportii walii qaban kan waggaa tokko ta'u kan waggaa guutuu ta'uu danda'a. Ji'a jalqabaa first month keessa immoo garuu paawundii 20 ni caalaa je new date programming jechuudha. New date programming 20 ni caalaa je kanaafuu achi keessaa jechuudha kan nuti immoo caaluusaa fi caaluu dhabuusaa adda baafanna. Kanaafuu wanni nuti baruu barbaannu isa kana wanti tu proofin isa kana kun jechuudha akka jirutti maal jechuudha H1 jechuudha. Isa kana mirkaneeffanne jechuudha. Isa kana mirkaneeffanne jechuudha. Maaliif jennaan isa kana fakkeenya irratti jechuudha isa kana mirkaneeffanne maaliif 20 first month keessatti 20 caaluusaa ragaalee kana fayyadamee isinitti agarsiisaa jechaa jira maal jechuudha alternative. Kanaafuu gaafa san jechuudha maal H1 jechuudha maal jechuudha not exceed osoo hin ta'in maal jennaan jechuudha gaafa san walqixa jechuu dandeenya jechuudha. maal jenne gaafa san no effect osoo effecting fidin dura no difference osoo taane no greater than or equal to osoo jenne maal jaa no difference enna kanaafu maali new diet balancing keenya jechu H1 keenya gizee mara walqixa pound 20 wajjul qixa sinja
Kana immoo garuu 20 caalaa kan jiru kan ta'u taate H1 nu dhiyeessaa jechuudha. Kanaafuu H1 maal greater than 20 olii je maal paawundii 20 kana olii je first months keessa test of procedure ጊዜ ጎን ኦኬ ሃይፖቴሲስ ቴስቲንግ ቢፈ ከናን በረይፈን ኦኬ ለምፋን ስታቲካል ቴስት ኦፍ ስታቲክ ያበደም ወካንሞ ዘዲ ካልኩሌሽን ያበደም ዘዲ ካልኩሌት ጋበ ጎኑ ዘዲ ፕሮፐርቲን ዘዲ ስታቲክስ ፈይደም ወዳ ዘዲ ቴብል ፈይደም ወዳ ኤኒን ከኛ ኖርማል ዲስትሪቢዩሽን ቴ ኤኒን ከኛ ሶዶማይን ኦኬ ዘዲ ካልኩሌት ጎዱ ዳ ወልቂታ ማል ጀደ ሳምፕል ሚኒ ኢርሱ ሳምፕል ሚኒ ኢርሱ population parameter hiru standard deviation it kanafu sample meaning kenya meka enne sample mean kamede didama je population parameter kenya mogaru exceed mal jede didama oli je kana population parameter kanafu didama ita kairusu didama hiru standard deviation eju kana echun standard deviation jalqabarrati kame fedeme ennin kenya didama shanje kanafu square 1 table lama kana echun under radical jala gize didama shambab ne mekata shanta eju kanafu amalle ennin kenya sodomija enni soddo enni khanas under radical jala galchunu sodomija hagalchunu gaaba sodomija under radical jala galchine mekamba jamba eju kanafu jechu yo khanamo karabira kam gone fedemu dendenya isuma kana calculate gone azale galchine fedemu dendenya kanafu shanirra shaniruja walqita mekata didemi takka hiru didemi takka risu didema chun takka hiru shanirra jaate chu walqita mek takka to qalam kunne chun zedi calculate okay inni jalqaba mal jede zedi tabuleti faydam mal jene level of significance kana faydamaada ragasa mirkanefana chu kana level of significance duwa tuqa shanin kana zedi table gaba faydam level kanarra dhabanne kanafu meeqalalla kunno muree asirra godhen jira asirra arka jondeesano kana mo table sini kana majede yaada kanafu duwa tuqa shani ilalle chu duwa tuqa shani takka tuqa meeqa chu jaafur shani chu takka tuqa jaafur shan okay null hypothesis ida dhugamo alternative hypothesis dhuga kan jiru amma calculation irra dhufna jechuudha. Kanaafuu akkamitti yoo jenne null hypothesis ta'uudhaaf gaafa z table fayyadamnee garuu immoo right yoo kan ta'u taate h1 h0 keenya kana reject godhuudhaaf maal ta'uu qabeen z calculating irra guddaa z tabulated jedhu z calculated walqixa ta'a z table irraa fudhanne kanarra guddaa ta'uu qabaan. yoo kunammoo kan irra guddaa z calculating keenya kun z table irra guddaa yoo kan ta'in taate maal jechu kanaafuu maal alternative keenya dhugaadha null keenya dhugaadha alternative keenya jibaa kanaafuu maal goona do not reject h0 maaliif jenna reject h0 reject godhuu hin dandeenyu kanaafuu maali walqixa malee kanaafuu walqixa malee noota kana h1 sample mean irra guddaa miti jechuudha no reject kanaafuu level of significance duwwaa tuqaa shan fayyadamne yookaan percentage shan fayyadamne insufficient jechuun information alternative waan nu dhiyeesse guutuu miti jechuudha maal jechuudha kanaafuu first month keessatti exceed da pound 20 olii kan jiru kana ni yaanni nu dheenani yaanni nu proof nu godhun jiru jechuudha kanaafuu maali gizee hunda maal HO fudhannaa jechuudha kana jechuun walqixaa kan jiru irra nu dhufnaa jechuudha maaliif jennaan kan alternative nu dhiyeessan yoo yaanni isaa kaniif jechuudha z calculating greater than tabulate kan ta'u taate kanaafuu immoo z ta'e kamtu irra guddaa z tabulate calculate irra guddaa jechuudha kanaafuu maali kanaafuu 20 programming keenya kuni exceed miti jechuudha kanaafuu farsimuun kanaafuu do not reject HO kanaafuu accept HO reject ma alternative jechuu dandeenya jechuudha kanaafuu maal jenna iddoo kanatti inni kun soba inni kun dhugaadha jechuudha kanaafuu asitti gizeef duba deemnu not exceed jechuudha exceed miti jechuudha kanaafuu equalist jechuudha kanaafuu ragaa conclude goone jechuudha bifasanin jechuudha okay kanaafuu oguu kaafnu right ale teessisa usaa equation positive waan ta'e iddoo kanatti argamala duwwaa tuqaa 5 iddoo kana duwwaa tuqaa 5 kana fayyadamne takka tuqaa 6 iddoo kana jechuudha iddoo kana jechuudha asirraa olii fi asii gadi jennee dabaafannaa waan ta'eef right irra jira jechuudha okay akkasuma amma mee sample mean fayyadamne z for proportion fayyadamnu okay z for proportion information akkuma jiru ta'e wanni nuti calculate goone dabaafachuu deemnu null hypothesis keenya maal jedhe test jedhela maal test hypothesis yoonii fi jechuudha population parameter keenya irra guddaa duwwaa tuqaa takkaati kana jechuun sample data kana fayyadameeti kana si level simulation kana fayyadameen kana jechuun h1 keenya isa kana jechuun kan nuti proof godhuu barbaannu isa kana jechuun p keenya kun jechuun duwwaa tuqaa takka ol ta'uu isaa ragaa kana fayyadamee isiniif mirkaneessaa jechaa jira maal alternative waan jechuun kanaafuu nuti ho maal jenna inni kana greater than osoo hin ta'in equals to duwwaa tuqaa takkaatii jenna
Kanaafuu yoo wanni nan jee kun kijiba taate dhugaa taate proof goona jechuudha. Kanaafuu null hypothesis proportion ta'uu isaa wanni beektuun n guddaadha jechuudha. N guddaadha. Kanaafuu gaafa san HO test procedure gisee fanu null hypothesis keenya maal jechuudha. Null hypothesis keenya p keenya wal qixa ta'a maal jenne population duwwaa tuqaa takkaati. Kanaafuu jechuudha right tile test ta'uu isaa beeka ammallee greater than jechuudha waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu akkas jechuudha. Garuu alternatiiviin ammoo alternatiiviin maal jenna p keenya greater than duwwaa tuqaa takkaati. Nulliin ammoo garuu wal qixaan alternatiivii alpha duwwaa tuqaa 5 fayyadamnee mee proof haa goonu. Okay, z testing keenya jechuudha. Z testing fayyadamuudhaaf n times p wal qixa ta'a greater than 5 yoo kan ta'u ta'ee jechuudha. Kaniif population proportion z table fayyadamu. Kanaafuu z calculated dabaafachuudhaaf maal jedhee sample mean isin nu kennee jira waan ta'eef x nu kennee jira waan ta'eef isuma kana irra jechuudha. Gaafa sanyii proportion 26 hiruu n dhaaf irra jechuudha. Kanaafuu 200 kan goonu gisee ta'e meeqa ta'e duwwaa tuqaa takka sadii jechuudha. Kanaafuu jechuun z calculate isa kana fayyadamne jechuudha. Z calculate goone jechuudha. Okay, z tabulate ammoo garuu kan jalqaba nu kenname isa kana jechuudha. Z tabulate fayyadamna kan jalqaba nu kenname jechuudha. Kanaafuu jalqaba kan nu kenname isa kana fayyadamna. Kanaafuu z tabulate keenya probability nu kenname alpha meeqa duwwaa tuqaa 5 jechuudha. Duwwaa tuqaa 5 jechuudha. Kanaafuu duwwaa tuqaa 5 bira gisee deemnee ilaallu z alpha duwwaa tuqaa 5 meeqa jechuudha. Takka tuqaa 6 5 jechuudha. Kanaafuu duwwaa 5 jechuun takka tuqaa 6 5 jechuudha. Unnoo teebilii bira dheexanii ilaaluu dandeessu. Duwwaa 5 jechuun kunnoo meeqa jechuudha. Kana jechuudha calculate fayyadamuudhaaf jechuudha. Okay. Wanni nuti jenne kun jechuudha amma yaanni HO jee kun jechuudha reject kan ta'u yoo ta'e gaafa kamii jechuudha gaafa reject kan ta'u taate gaafa jechuudha calculate ta'ee eega bira geenye booda. Okay, formulichi isa kana jechuudha. Formulaa isa kana fayyadamnee z calculating keenya ilqeetame takka tuqaa 4 takka. Z calculating takka tuqaa 4 takka. Z tabulating ammoo garuu takka tuqaa 6 5. Okay, wanni kun reject goonu ammoo accept goonu kan jiru test rule fayyadamu. Ammallee right tile test ta'uu isaa wanni beenuun akkuma reefu sinin jedhe greater than jechaa jira jechuudha. Kanaafuu maal jenna right tile test iddoo kana sararra jechuu iddoo kana mara. Kanaafuu test rule gaafa fayyadamnu rejection region ilaaluudhaaf reject kan goonu gaafa jechuu z tabulating irra guddaa takka tuqaa 6 5 yookaan ammoo kan nuti calculate goonu san yookaan fi takka tuqaa 6 5 ol kan ta'u ta'e. Kanaafuu maal goona reject goona wanni z calculate kan nuti as goonu san takka tuqaa 6 5 ol yoo ta'e gaafa san HO 0 goona je. Kan nuti calculate goone harkanne kun calculation keenya z calculating kana takka duwwaa tuqaa kan nuti calculate gooneef inne takka tuqaa 4 takka kun takka tuqaa 6 5 turre guddaa takka tuqaa 4 takka irra guddaa. Kanaafuu maal jechuudha takka tuqaa 6 5 turre guddaa. Kanaafuu irra guddaa miti. Kanaafuu maal goona duuntu reject goonuu dandeenyu jechuudha. Kanaafuu maal jechuudha not exceed jechuudha. Kanaafuu gaafa calculation keenya bira geenyu iddoo kanatti egaa p h1 accept goona h0 accept goona h1 maal goona reject goona jechuudha. Bifa saniin calculate golee value significance kana fayyadamnee insufficiency wanni nuti evidence hin jiru jechuudha. Maal p irra guddaa 10 ta'uu isaa jechuudha. Okay. Exercise kana fayyadamne exercise maal je is there large sample assumption satisfied here. Kanaafuu large sample size fayyadamuudha satisfy godhuudha wantuma kana qofa maal goona laallee yeroo darbee laallee turre estimation keessatti. Kanaafuu n times p greater than 5 yoo ta'e that is large sample large statistical large sample assumption kan satisfy nu ta'e jechuudha. Maal hin jedhe gaafa n p wajjin greater than 5 ta'e. Kanaafuu n keenya meeqa n keenya p keenya meeqa p calculated meeqa takka duwwaa tuqaa meeqa jechuudha 3 jechuudha. Kanaafuu duwwaa tuqaa 3 fayyadamne jechuudha. P calculated keenya duwwaa tuqaa 3 jechuudha. Duwwaa tuqaa 3. Kanaafuu duwwaa tuqaa 3 baay'isuu 200 yoo kan goonu taate greater than 5 dha wanni nuti calculate goone sitti argamsan. Kanaafuu maal jechuudha is there yes jennaan jechuudha. Yes jennaan jechuudha. Kanaafuu satisfy nu godhee jira jechuudha. Okay. Amma one tile test ilaalle jira right. Okay. Two sample yoo fedhu two tile test ta'e two tile test yoo ta'e z for means yoo kan fayyadamu taate alaalu. Okay. If random sample 50 non smokers amma maal jenne karaa test karaalee sadii qabne left dhaa fi right fi two tile test one tile test right fi one tile test left fi
two tile testiin. Okay, amma kalaalu deemnu two tile test karree fulaalaa turre fakkeenyi lamaanuu one tile test right jechuudha. Okay, if sample sizing random sampling keenya nan smoker warra tamboon dhuyne siyaaraan dhuyne jechuudha parsantaa 50 jedhe maal jedhe sample mean jechaa jedhe sampling meaning keenya jechuudha. Lifetime isaanii immoo goru umriin isaanii meeqa amata 76 jedhe standard deviation immoo amata 8. Okay, ammallee kan biraa jechuudha groupii biraa jechuudha sample random sample maal jedhe nan smokeridha jedhama. warra immoo siyaaraa dhuguu jechuun kan warra jechuun smoke godhu kana jechuun umriin isaanii meeqa 68 ammoo garuu average sample isaanii 65 standard deviation isaanii meeqa 9 jedhe. Kana jechuun waa lama adda baasaa jira jechuudha asitti wanni hubachuu kun. Okay, two tile test isaa ni beekne jechuudha laala kanatti wantoota lama wal bira qabu jira waan ta'eef jechuudha maal warra siyaaraa dhuganii fi warra hin dhugne jechuudha. Okay, gaafii maal nu gaafatte what is the point of estimate difference with population mean point of estimatory adda baasaa jedhe. Inni lamaffaan level of significance 95 fayyadama confidence interval 95 fayyadama nan smokerii difference isaanii miinii baasaa jedhe. Inni sadaffaan test hypothesis no difference dhaan between men maal jedhe that is there is no difference between mean lifetime of non-smokers and smoker at 0.1 level of significance. Kana jechuun level of significance no difference yookaan ta'u taate kanaafuu jechuun garaagarummaa dhabuu isaanii umrii jechuun mee non-smokeriitiif smokerii levelii kanarra dhaabbannee jechuun significance isaa adda baafna. Okay, let population amma adda baafannu maal jenne iddoo kanatti kan maal jedhe asitti kan jalqabaa kana keessatti 50 kuni kaniif inni yoo kan ta'u taate inni keenya namoota 50 population keenya jechuun akkasumallee meaning keenya jechuun x keenya wal qixa taa'ame 76 yoo kan ta'e standard deviation keenya kan jalqabaa 8 kan lammaffaatiifis akkasumatti baafne jechuudha kan lammaffaatiifis akkasuma baafne. Kanaafuu kunnoo akkasiin lafa keenya jechuudha. Kanaafuu standard deviation keenya jalqabaa hojjennu isa kana hojjennu. Kanaafuu square yan fayyadamu karee busanii fayyadamu yookaan ammoo lakkoofsuma kan isaan square goone baale kallattumaan yeroo jechuudha. 8 square hiruu 50 yoo kan goone taate takka tuqaa 2 dhufa jechuudha standard deviation. Population nama warra nan smokeriitiifis kunnoo kanumatti fayyadamne jechuudha. Sagalan kan square goona gaafa square goono jechuudha 65 gizeerru takka tuqaa 25 dhufa jechuudha. Okay, point of estimatory gaafa fayyadamu point of estimatory karaa biraa deemuu osoo hin ta'in population parameterii keenya corresponding to population sample static corresponding to population parameterii waan ta'eef kanaafuu kan jalqabaa san hir'isuu kanuma lammaffaa jechuudha. Kanaafuu maal goona kan jalqaba irra jiru population sample meaning keenya kan jalqabaa warra tamboon dhuyne umrii sample meaning 76 kan warra immoo garuu tamboo dhuguu sample meaning isaanii meeqa 65 isaan lamaan kan qofa irraa hir'isne jechuudha 76 sorry 68 meaning isaanii 68. Kanaafuu isaan lamaan gizee irraa hir'isne waggaa meeqa jechuudha waggaa 8 jechuudha. Point of estimatory bifa kanaan adda baafanna. Okay, inni lammaffaan gaafii lammaffaa maal jee confidence interval parsantaa 95 fayyadama calculate godhaadha je confidence of interval. Okay, confidence of interval if calculate godhuudhaaf z fayyadamuu qabna z table fayyadamu. Kanaafuu z table innaa fayyadamnu confidence of interval keenya 95 jechuun irraa hir'isne jechuudha. Confidence of interval jechuun alpha nuun kana ne beeka iddoo sanitti wanni yoo isinii kana yoo alpha isiniin jedhe akkasuma dis yoo kaan ammoo garuu percentage isinii kannee ei jedhe confidence of interval isiniin jedhe gizee hunda alpha harkachuudhaaf wal qixa ta'a takka hir'isuu confidence of interval keenyaati jechuudha. Kanaafuu takka hir'isuu jechuun percentage lakkoofsaa gizee deemne 95 jechuun takka hir'isuu duwwaa tuqaa 95 ta'u. Kanaafuu meeqa nu dhufe jechuudha duwwaa tuqaa duwwaa 5 nu dhufa jechuudha. Kanaafuu maal alfaan keenya jechuudha bifa sana adda baafattu ishii level of significance 95 jechuun karaa alfaa deebistu. Innaa san innaa alfaa goone duwwaa tuqaa duwwaa 5 ta'e alfaan keenya teebilii reefu san irraa gizee ilaalame takka tuqaa 9 ta'uu isaa hin dagatinaa jechuudha. Kanaafuu z calculate wal qixa ta'a plus or negative maal jennee zdiin jechuun kanaafuu ZA over 2 jechuun Z alpha jechuun iddoo kanatti isa kana waan ta'eef iddoo kana akkasi keenya jechuudha. Okay, kanaafuu baay'isuu iddoo kana maaltu jira standard deviation jira jechuudha. Standard deviation qobataa wajjin standard deviation kasaan lamaan wajjin. Kanaafuu standard deviation kan jalqabaa meeqa ture takka tuqaa 28 kan lamaffaa takka tuqaa 25. Kanaafuu takka tuqaa 28 da'u takka tuqaa 25 under radical jala galchine kanaafuu standard deviation kan meeqa takka tuqaa 59 nu dhufa jechuudha. Kanaafuu eega takka tuqaa 95 kan takka tuqaa 59 eega nu dhufe level of significance 95% fayyadamnee kan laalloo taate okay kan jalqabaa
eega kan gas goonu taate kan jalqabaa irrisuu maal jenne kan jalqa sample mean warra nan smokerii irrisuu kan warra smokerii eega kan fayyadamnu taate meeqa jechuudha warra smokerii 90 nolaasin laalle point of estimatory wajji wal fakkaata jechuudha iddoo kanatti. Okay, saddeet fudhanne jechuudha. Idoo yookaan irrisuu takka tuqaa 9 alfaadha jechuudha. Kun alfaan isa kan meechu isa kana jechuudha. Kanaafuu gaafa nuti goonu saddeet jenna saddeet idoo yookaan irrisuu takka tuqaa 9 baay'isu asii as mee kaalkuleetaa godhannu asii as kaalkulee godhannu 3 tuqaa takka 2 ta'a. Okay, eegas booda waan nuti argannu san takka tiidaana takka irraa hir'isne jechuudha. Jidduu tana jechuudha. Kanaafuu hangam ta'a jechuudha 4 tuqaa 8 hamma 10 takka tuqaa takka 2 nu dhufaa jechuudha. Waggoota amma kana nu dhufaa jechuudha. Kanaafuu level find jedhee maal nan difference garaagarummaa warra lifetime nan smokerii fi smokerii gaafa godhannu garaagarummaan isaanii jidduu hammam takka jechuudha. Kana 4 tuqaa 8 waggaa 4 tuqaa 8 hanga waggaa 10 takka tuqaa 2 jidduu tana jechuudha. Okay. Inni sadaffaa amma gaafiin caammaan nu gaafatte testii hypothesis testingii godhaa jedhe no difference yoo kan ta'u taate maal jenne hypothesis there is no difference jedhe maal garaagarummaan hin jirtu between maal main lifetime of non smokerii fi smokerii jedhe kana jechuun maal alternative jechuudha alternative H1 jechuudha kanaaf ragaa mudheessa alternative maal jedhe garaagarummaan hin jirtu jedhe eessa maal non smokerii fi smokerii jidduu ragaa dheeba ragaa isaa laalla okay jechuudha. Test hypothesis gaafa laallu kun jalqabarratti alternative yoo kan jiru taate garaagarummaa yoo jiraanne H1 yookaan ammoo HN irratti maali garaagarummaa jiraa je. Kanaafuu two tile test ta'uu isaa adda baafannee jiru. Iddoo kanatti two tile test ta'uu isaa nutu waa lama wal bira qabnee jira waan ta'eef adda baafannee jira jechuudha. Kanaafuu gizee sana hypothesis bifa kanaan barreessine jechuudha. Kanaafuu H0 garaagarummaan hin jiru je H1 ammoo maali garaagarummaan ni jira je. Kanaafuu jechuun two tile test no two tile test ta'uu isaa bifa sana dubbachuu. Okay, two tile test gizee ta'u two tile test ta'uu gizee ta'u akka one tile test ittiin hojjennu jechuudha. Kana jechuun maal level simulation keenya alfaan keenya duwwaa tuqaa takkaa jedhe. Alfaan keenya duwwaa tuqaa takkaa jedhe. Level simulation 95% nu kan alfaan nu kan. Kanaafuu gaafa two tile testi gaafate alfaa keenya gizee mara jechuudha lamaaf irruu hin dagatina. Alfaa keenya gizee hunda lamaaf irruu hin dagatina. Kanaafuu duwwaa tuqaa duwwaa takka jechuudha. Hiruu jechuudha lamaa gizee goone meeqa dhufe duwwaa tuqaa duwwaa 5 jechuudha. Kanaafuu gaafa as dhufnu jechuudha gaafa dhufnu gaafa nuti teebilii irraa lafa duwwaa tuqaa takkaa osoo hin ta'in two tile test yoo ta'e kan eenyuun laalla jechuudha nu teebiliin seera teebiliin gunnoo sirreera kan duwwaa tuqaa duwwaa 5 laalla jechuudha. Kanaafuu kanaan laalla jechuudha lama tuqaa 5 7 fudhannaa jechuudha duwwaa tuqaa takka osoo hin ta'in kana fudhanna maaliif gaafa lamaa irra akkasuma dhufa. Kanaafuu kana jechuudha kana nu dhufa jechuudha. Z taabuleetitiin okay Z taabuleetitiin keenya meeqa isa kana jechuudha idoo kan irrisuu kana jechuudha. Okay Z calculate yaa goonu Z calculate two tile test taanaan kan lamaaniitiif qoba hojjenne jechuudha. Kanaafuu x1 fi x2 kan jarreef na koo irraa irrisne san simmintii qabinne san akkasumallee irrisuu Z0 jechuun inni kun 0 godhuu dandeessu kan dhiisuu dandeessan hiruu standard deviation jechuudha kan isaan lamaanii jechuudha. Standard deviation kan isaan lamaanii isa kana jechuudha. Onnoo kana jechuudha kana fudhanne jechuudha. Kanaafuu isa kanaaf irra jechuudha waan argannu san isa kanaaf gizee irree meeqa nu dhufe jechuudha 5 tuqaa 3 nu dhufe jechuudha 5 tuqaa 3 Z calculate ni dhufe. Okay gaafa ni fi two tile test don region akkana kaafne jechuudha. Iddoo kana minus or positive jennee iddoo kana minus or 2.53 deema iddoo kanattis bakka tanatti positive 2.53 jidduu tana jechuudha. Kanaafuu reject kan goonu maal alternative kan jechuudha. Kana jechuun HO reject kan godhuu dandeenyu yoonii fi HN kan jechuudha wal qixa ta'uu baate yookaan kana wajji wal qixa ta'uu baate. Okay kana jechuun rejection region yoo goone Z alpha HO jechuudha yoonii fi Z ka taabuleetidii irra guddaa kan ta'u yoo ta'e 2.5 ol kan 2.5 ol yoo kan ta'u taate. Kanaafuu maal kaalkulee wanni nuti goone san yoo meeqa nu dhufe 5 maal jechuudha 3 nu dhufe. Kanaafuu reject goone moo rejecting goone conclusion jechuudha reject goone HO maaliif jennaan kanaa ol jechuudha 2.58 jechuudha reject kan goonu if Z calculated in keenya kana ol ka ta'u ta'e neem kanaafuu maal goona ka reject goonen. Kanaafuu 5 tuqaa 3 2.5 olii kanaafuu gaafa san reject goone jechuudha. Okay state of decision rejection jechuudha gizee maree jechuudha two tile test keessatti rightis ta'e leaftis yookaan ta'u taate gaafa san jechuudha formula isa kana fayyadamne jechuudha. Kana fayyadamne jechuudha. Kanaafuu yoonii fi kan liifti tile test kan ta'u taate two keessatti jechuudha. Kanaafuu Z calculated irra xiqqaa Z taabuleetidiiti. Yoo kan ammoo garuu right kan ta'u taate
z calculating irra guddaa z tabulated jechuudha. Kanaafuu ammaan tana kan nuti fayyadamu jiru maal jedhee two tile test idame maal jedhee there is test hypothesis there is no difference between main lifetime idaaje. Okay, kanaafuu maal jenne yaanni isaa kun dhugamoo kijiba kan jedhu bira geenyee jira jechuudha. Kanaafuu jechuun yaanni reject eega goone reject jechuun 5.3 irra guddaa yoo ta'e reject jechuu level of significance dha jechuudha. Waan nuti jenne san reject kan nu goosisu information egaa harkannee jirra jechuudha. Konkuluun goonee jira. There is significance difference between warra siyaaraa dhuguu fi warra siyaaraan dhugne jidduu garaagarummaan umrii ni jirti jechuudha. Maal jedhee H1 garaagarummaan umrii hin jirtu jedhe. H1 immoo garuu garaagarummaa umrii ni jirti jedhe. Kanaafuu gaafa calculate goonu garaagarummaa umrii harkannee jirra jechuudha. Kanaafuu maal jechuudha reject goone H1 alternative immoo garuu accept goone. Okay. Inni lammaffaa biraa dhufnu ka gaafiin calculate taate asitti mee difference yoo halaallu taate exercise biraa kanuma wajjin wal qabatu karree fulaallee asitti ilaallee okay. Amma maal laalla test hypothesis sanuma wajjin wal fakkaata there is maal no difference between garaagarummaan hin jirtu jedhe mallee maal smokerii fi warra siyaaraa dhuguu fi warra siyaaraan dhugne garuu jedhe against maal jedhe the main lifetime jedhe maal jedhe lifetime kan jedhe warra nan smokerii warra siyaaraan dhugneetu warra siyaaraa dhuguu gadii jedhe smoker levelii dha gadii jedhe maal significance leveliin alfaan keenya jechuudha duwwaa tuqaa takka hojii. Kanaafuu leezaan jedhe kanaafuu leezaan jechuun ammoo left tile test jechuudha. Left tile test garuu ammoo gaafa statistics calculate goonu two tile test ta'uusaa addan baaba hin dagatina. Two tile test ta'uusaa addan dagachuun garuu critical value biratti gaafa critics macarashaa irra geenyu left tile test fayyadamu. San dura ammoo garuu maaliin calculate goona two tile testing calculate goona. Leezaan jedhe okay. Assume agannume gaafa san hypothesis testii gaafa fudhannu jalqaba irratti waa lama information lamaatu jira. Totaal teessoosaa warra siyaaraa dhuganiif warra siyaaraan dhufne umrii warra siyaaraa dhuguuti warra siyaaraan dhufne wanni nuti calculate godhuu barbaanne wanni nuti proof godhuu barbaanne maal jechuu lifein jechuu lifetimein keenya kanneen smokerii irra xiqqaa warra smokeriitii kan jiru kana H1 calculate godhuu barbaanne. Kanaafuu wanti tu proof maati leezaan ta'uusaa maal jechuu calculate godhuu bira ga'uu barbaanne jechuu. Kanaafuu maal jennaan H1 jennaan jechuu H1 jennaan garuu immoo faallaa kanaa H0 meeqa jechuu not leezaan osoo hin ta'e equals to ta'a jechuu. Kanaafuu H1 keenya maal ta'a equals to there is no difference jechuu. H1 immoo garuu irra xiqqaa maali sample meaning keenya irra xiqqaa kana jechuun warri siyaaraa dhugu umriin isaanii irra guddaa warra siyaaraan dhugneeti. Kanaafuu waan tile test dha jechuu. Okay. Daataan nu kenname jalqaba irra kanuma reefu sanii wajjin wal fakkaataadha. Calculation as keessa jiru kanuma reefu sanii jechuu. Kana jechuun kanuma jalqaba irratti isuma kanarraa fudhateeti isuma kana jechuu. Daataan keenya kanuma nuti as fayyadamne kana jechuu. Okay. Maal godhe garuu leezaanii qofa iddoo kanatti dabale jechuu. Kanaafuu left tile test isaa conclusion biratti garaagarummaa uumuu barbaadeeti jechuudha. Kanaafuu maal godhe gaafa left tile test gisee akkuma reefuuti daleen jechuudha. Kana jechuun critical value irratti left tile test fayyadamna malee kan reefuutiin garaagarummaa qabu. Leezaan maal gisee nu karaa gisee decision goonu malee kan reefuu irratti maal garaagarummaa hin finne jechuudha. Kanaafuu maal goone akkas asirra maal jedhee asirra maal fayyadamne meeqa nu fidame kan jalqabaa irratti calculation irratti zadi calculate meeqa nu fide 5.3 nu fide 5.3 nu fide. Kanaafuu gisee sitis calculate goonu meeqa nu dhufe the same nu dhufe jechuudha. Okay. Amma garaagarummaan asi alfaa gaafa fayyadamne kan reefuu critical value irratti alfaa keenya maal duwwaa takka hiruu lamaa goone. Two tile test ta'u waan saniin fayyadamne garuu asirratti leezaa waan jee jiru gaafa test static gaafa fayyadamnu sample size gisee test static gaafa fayyadamnu two tile testidhaan calculate goone garuu critical value irratti leave tile testidhaan murtee kan jechuudha. Maaliif leezaan waan jeef leezaan isaa kana maal adda baafachuu jechuudha. Kana jechuun isa kana jechuudha dhugummaa isaa harkachuu jechuudha. Kanaafuu gaafa san maal goona alfaa keenya jechuudha hin hir'u jechuudha. Kanaafuu alfaa keenya jechuun hin hir'u jechuudha. Kanaafuu gaafa alfaan hir'in akkuma jirutti yoo kanii fi teebilii irraa kan fudhannu taate duwwaa tuqaan takka meeqa jechuudha duwwaan takka meeqa jechuudha 2.3 jechuudha 2.3 jechuudha 2.3 lift tile test jechuun ammaas negative jechuudha. Kanaafuu jechuun gaafa kana goone teebilii kana fayyadamne
iddoo kana jechuun iddoo kana kana fayyadamne asitti yoo duwwaa tuqaa kan 5 ta'u taate asii oliin positive asii gadi negative kanaafuu maal jenne leeft tile test dha kanaafuu asii gadi jechuun asii negative jedhee lakkoofsi negative asii immoo positive aan deema kanaafuu maal negative jechuun wanni nuti arka wanni nuti lafa keenya sun positive negative lafa keenya kanaafuu jechuun maal isa kana lafa keenya jechuun negative meeqa jechuun negative 2.33 maal lafa keenya z taabuleeti jenna z taabuleeti dha kun 2.3 z calculated nammoo godhu isuma kana fayyadamu z calculated okay rejection region reject godhuudhaaf gaafa jechu z calculating keenya jechu irra xiqqaa negative 2.3 yookaan ta'u taate jechu kanaafu calculate gaafa goonu 5.3 z calculating kanaafu calculation jechu positive jechu not negative amite jechu kanaafu maali not left tile reject godhuu dandeenyu maal jechu left tile test region jechu akkamiyyoo jenne z calculating duwwaa tuqaa duwwaan 3 irra guddaa negative 2.3 kanaafu fail jechuun HO keenya fail godhuu dandeenya kana jechuun wal qixaa kanneen reefu jeesan kana jechuun umrii warra siyaaraa dhuguutii fi umrii warra siyaaraan dhugne maal jenneesitti HO keenya maal umrii warra siyaaraa dhuguutii umrii siyaaraan dhufne garaagarummaan qabu wal qixaaji yaada isaa kana leeft tile test gisee fayyadamu yaadni isaa kun tokko miti jechuudha kanaaf fail reject maal jechuudha fail goone maal rejectii yaada san fudhachuu diduu hin dandeenyu jechuudha kanaafu yaada san fudhachuu diduu hin dandeenyu kanaafu maal reject godhuu hin dandeenyu yaadni san dhugaadha jechuudha leeft tile test yoo fayyadame yaadni nuti reefu dubbanne umrii warra siyaaraa dhuguutii fi umrii warra siyaaraan dhufne maal dhugaa garaagarummaan hin jirtu yaada yoo san fudhachuuf dirqamne jechuudha kanaafu kana jechuun 1% level of significance fayyadamne insufficiency evidence qabnaa jechuudha konkuluudmaa nan smokeriin shorter live warra smokerii ta'uu isaa jechuudha in fact nan smokerii maal jechuudha nan smokerii dhaatutu umrii maal irra dheeraarra jiraata jechuudha kanaafuu maal jennaani nan smokeriin umrii meeqa 76 higher than what smokerii 68 akkuma reef fakkeenya irra ilaalle jechuudha kanaafuu gaafa sanii oppositive fayyadamna jechuudha kanaafuu gaafa kana bifa kanaan calculate godhuu dandeessu jechuudha interpretation bifa kanaan interpret godhuu dandeessu jechuudha kanaafuu asitti wanni isin laaluu qabdan waan biraa gisee hojjennu no difference dhaan z calculate na fayyadamnu z calculate gisee fayyadamnu two tile test fayyadamnu garuu less than yoo qaba katoo kan greater than kan isin ijoo taate gisee biraa waan right tile test dhaan critical value isaa yookaan immoo decision isaa takannitu jechuudha kana jechuun critical value isaa determine gootu yookaan wanni kun reject immoo acceptance kan jiru dabaafne garuu immoo bifa kanaan calculation yookaan gaafin isin gaafa taate maal goonu jala gisee niif immoo z calculate hojjennu maal two tile test hojjennu garuu critical value isaa yoo greater than isin inje right tile test yoo immoo less than kan isin ijoo taate immoo left tile test hojjenna jechuudha okay kanarraa kanuma asirra raawwannu ta'a yeroo taanu statistical method for critical categorical value statistical method for categorical variable yookaan chi-square distribution yookaan independence test kan wal ilaallu ta'a kanarraa sumarattiin xumuraa nagaatti